السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت لما نرمو دا بق جراتني يروح خنان سنجة. إجا كم بيكن راقورون هيوم مارا كان كباين رالاتشون قبل مارا. إجا هرفتوت فول فيسبوك ونيس وانم بيكسوني كودا سانم بين براتشون هوي كويرون داتي. إجا هرفتوت يا حران تنا حالا بيتولا تولانا سوتني جودا كفالتي تكمله بيتة بيبراتة بيوتا في تني جودا حالا تولان حاسودن ديسنا نسنر كيسان أورده فاي جودا. egaa gara barumsichaa hin darbu duratti jechuudha warroon haga irraa YouTube channel kiyyan argin akkasuma YouTube channel kiyya subscribe godhan akka subscribe naaf gootan kabajaan isin gaafannaa jechuudha YouTube channel keessan galuudhaan bakka searching irratti jechuudha barsiisa mangist jettanii barreessuun jechuudha barsiisa mangist Oromoo app jettanii barreessuudhaan search godhuudhaan kan awwaal isinii bahu jechuudha kunoo kana jechuudha irratti click godhanii gootanii subscribe hojjettoon jechuudha ishee irratti click godhuudhaan diimattee haala kanaan isinii dhufte jechuudha yeroo irratti click gootan haala kanaan gurraachotti jechuudha akkasuma dafee notification akka isinii dhufu wanti tana click itti godhuudhaan akka subscribe naaf gootanii jechuudha okay gara barumsichaatti yeroo deebinu aappii fayyadamna jechuudha aappii san Play Store keessa argannaa jechuudha Play Store keessa ni galtu Play Store keessa yeroo haala kanaan galtan Google Play Store irratti jechuudha dingitaan jettanii barreessitu jechuudha kan awwaala isinii dhufu jechuudha kan free phone call free kayyoo kana jechuudha egaa namni waan buufadhee qabuuf buusuun irraan eegamu opera tan deesan argisiisa jechuudha okay haala kanaan isiniif bana egaa yeroo haala kanaan isiniif bana jechuudha sign up jettanii click gootu jechuudha bakka sign up kana click gootu achi booda asitti kunoo email fi Facebook seenu okay email kana bakka email kana click godhuudhaan ammallee maqaa keessan isin gaafata jechuudha asitti name fi email guutaa jechuudha email keessanii guutu bakka email kanatti email keessanii guutu kiyyama guutamee jira jechuudha bakka immoo name kanatti maqaa guutu jechuudha achi booda asirratti no asolitti jechuudha asirratti argisiisee nabdi qaba continue click itti gootu jechuudha achi booda okay click itti gootu achi booda active now hojii itti gootu achi booda haala kanaan isiniif banaa jechuudha egaa amma bannee xumurree irraa jechuudha bilbiluudhaaf bakka wal jokana jechuudha as gaditti waa meeqa fidaa tokko lama sadii afur gara shanii fidaa jechuudha contacts messages calls ammallee shanii fidaa jechuudha bakka wal jokana click itti gootu achi booda haala kanaan isiniif banaa jechuudha wantoonni akkanaa isinitti dhufe harka mirgaratti achi buutuudhaan harka bitatti jechuudha achi booda haala kanaan yeroo isiniif bana jechuudha haala kanaan isiniif kenna jechuudha kreditii 1650 isiniif kenna jechuudha haala kanaan bantanii amma kreditii 1650 qabna jechuudha amma kanaaf biyya feena bilbiluu dandeenya jechuudha Itoophiyaa ta'ee biyya feena doolaa biyya jirru ta'ee bakka feena jechuudha kafaltii tokko malee jechuudha xawwaalii yeroo buufatan haala kanaan isiniif kenna jechuudha yeroo haala kanaan isiniif kenna yeroo haasottanii fixxan ni dhumti jechuudha wanti isinii galee kun amma Itoophiyaa daqiiqaa 7 haasaa jechuudha yeroo dhumee akkamitti shaannannaa akkamitti nuuf dabalaa kan jiru gaafiin ka'uun oolu jechuudha yeroo dhumee sifirii ta'e jechuudha wanni godhuu qabdan asirratti kunuunsa jettee jechuudha moo harka jettu ni jirti jechuudha ishirratti click godhuudhaan achi booda asirratti jechuudha get free credits kan jedhu jechuudha ishirratti click gootu achi booda haala kanaan isin bana jechuudha asirratti jechuudha which video kan jedhu kana click itti gootu video hoo daawwattan jechuudha isiniif da'a jechuudha isiniif kenna jechuudha maallaqa gargaree isiniif kenna jechuudha yeroo marraa jechuudha yeroo sifirii isin jalaa taate yookiin isin jalaa dhumte jechuudha video daawwachuudhaan
siniif kana jechuudha. Akkasuma immoo geemiilee minaamini kasitti buusaa jaa yoo geemii kana buufta kireeditii 8 siyaasitti kan kireeditii baay'ee qabu buufattu jechuudha. Kun asitti immoo kireeditii 16 kennaa jaa. Kanaaf isin garuu aappii kana buusurra jechuudha. Geemii buusurra jechuudha. Viidiyoo daawwatan irra gaariidha jechuudha. Sinii galee kanaaf jechuudha. Haala kanaaf viidiyoo kana daawwattanii itti dabalachuu dandeessu jechuudha. Sinii galee yeroo sifirii isin jalaa ta'e jechuudha. Sinii galee jeenarjii qaba jechuudha. Kabiraadhaa maalinni kabiraadhaa kanuma jechuudha wanni isin agarsiisu. Sinachi silaa bilbila isaanii beektu jeenarjii bakka holjoo kana kiliikitti godhuudhaan achi booda lakkoofsa bilbiltan jechuudha. Biyya feetan bantuu waliin jechuudha. Sinii galee fakkeenyaaf Itoophiyaa bilbiltan duwwaa 9 yaani suntu beeka jechuudha. Biyya bilbiltan jechuudha. Sinii galee biyya feetan bilbiluu dandeessu jechuudha. Aappii kana buufattanii kafaltii tokko malee haala kanaan yeroo ammoo sin jalaa dhume ittiin dabalachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo san daawwachuudhaan akkasuma yookiin ammoo geemii san buusuudhaan jechuudha. Sinii galee kana fakkaata jechuudha. Haala kana yeroo lakkoofsichi natti jechuudha. Bantuun agartuudha jechuudha. Bakka immoo kana iddoo kanatti ni argitu. Iddoo kana ni argitu ni abdii qaba jechuudha. Bakka antiri yoo kana jechuudha. Sirriitti kilik godhuudhaan biyya bilbiltan san filachuu qabdu jechuudha. Sirriitti bakka piliis intarjii kana biyya bilbiltan san maqaa barreessu fakkeenyaaf Itoophiyaa barreessuun hin dhufa jechuudha. Bishee barreessu Itoophiyaa. Kun akkuma argitan jechuudha. Itoophiyaa bantuu akkamitti seenaa naqaa jechuudha. Achi booda bantuu naqatee jira. Isin lakkoofsa keessan sagalumarraa nattu jechuudha. Duwwaa itti dhiiftaniituma sagalumarraa yoo biyya bilbiluu feetan jechuudha. Bu'aanni bantuu naqatee jiruufu sagalumarraa naxxaniituma achi booda okkee dhabuun silaa sun hin dhibuu jechuudha. Egaa kana fakkaata hiriyootan tiyyaa barumsa biraatiin akka walitti deebinutti nagaa naaf jiraadhaadha. Viidiyootti sheerii walii godhuun dagtanaadha. Baay baay.